harki salphinanu holchu jiramnu faana gaati guddanu tibayame akamin bana harki salphinanu holchu jiramnu faana gaati guddanu tibayame akamin bana haliklen sharafamu shidon mutu ashama jirra jirtu mati ifanjirenya kan tatanna Waaqayyo sini baay'ee kole jirtu mana jirtanitti jirtu anaga gooti galata Waaqayyo inni nu gargaare yeroo kana isaa kana nu ga'ee maqaa isaa jalfaatu jechaani egaa harkeessummaa ta'een gara ifa jireenyaa dhufee sin jechuun jaalladha ifa jireenyaa tuubidha kanaaf na wajjin ta'aa jechuun jaalladha karantaansi warra laayikiin kun laayikii maatii taa'ee jajjabeessa wajjin ta'aa jechuun jaalladha sagalee ifama okay gaaffii deebii qabna ifa jireenya wajjin hanga gaaffiin kee xumuramutti nu wajjin ta'aa jechuun jaalladha kanaaf dura laayikii subscribe godhaa sin jedhee amata qashteen okay wajjin daawwata jechuudha duraan dursee nagaan Waaqayyo siif yaa baay'atu akkam jirta nagaa kee dhayi nangite nagaa kooti galata Waaqayyo atirree baga nagaa taatee baga eegamtee yeroo kana saa kana geessisin jechuun jaalladha nagaa kooti galata Waaqayyo sin jedha akkee gaafin ko jette akkee gaafin tokko fa maqaan kee inni sirriin eenyudha naan jette maqaan koo inni sirriin ijoollee baay'een asirratti kan beektan Koki YouTube na beektu akkasumallee YouTube kee maskaram jira jechuudha maqaan kee inni sirriin maskaram sin jechuu jaalladha haadhoo kiyya okay gaaffii lammaffaa ati dhaloonni kee eessaana jette dhaloonni kiyya shawaadha shawaa san keessaa immoo godina safara sitti taane iddoon aladheetti guddadhee ejiree wayini immoo Addis Alamii jedhamti sin jechuun jaalladha achumatti baradhee xumuree achumatti xumurree sin jedha akkasii okay gaaffii sadaffaa abbaa manaa qabda nama abbaa manaa hin qabne fakkaadha akkaattuu kana laaltu haadhoo koo garuu kanarratti kaawwadhee jiru kanaaf asirratti kaawwatu kanaaf akkasii abbaa manaa nan qaba jechuudha abbaa manaa nan qaba siin jedha yeroo baay'ee gaaffii kanarra isin deebisee YouTube kiyyarratti abbaa manaa hin qabda warra naan jettanii nama hin qabne fakkaadha akkasii okay gaaffii arfaffaa biyya Arabaa erga deemtee waggaa meeqa jette anuu dagadhee erga biyya Arabaa kana deemee waggaa meeqa seetanii waggaa ja'a garuu waggaa ja'a keessa jira jechuudha waggaa ja'a akkasiidha waggaa ja'a erga biyya kana dhufee sin jedhan okay gaaffii shanaffaa maal jedha biyyi ati jirtu eessa ani biyya inni jiru biyya baay'ee jaalatamtu akkasumallee akka biyya ofiitti biyya jechuun hojii anis waan hundaanuu tokko miti biyyi kun baay'ee jaalatamtudha biyyi kun sin jedha akkasii biyya Beeruuti jira sin jedha okay gaaffii biyya mudannoo biyya hormaatti si mudatee beeka jette dhugaa Waaqayyo karaa mudannoo kana jechuun dhugaa mudannoo kana gizee dubbadhu I don't know baay'ee ulfaata ani mudannoo akkanaatis dhugaa dubbachuuf argee hin beeku garuu akkuma wanti hundi jiru Indi arba dhugaa Waaqayyo asirratti maal jechuu barbaade mudannoo akkana kana nama biraa hin mudate jedhee hin beeku ijoolleen bira jiran waa immoo bakka namni natti dhiyaatu mudannoo kee kana hin beeka sin jechuun jaalladha dhugaa dubbachuu fi
namatti irree dhimeetiin waan kana jechuudha. Jechuun hin beeku. Mudannoo akkanaatis sini mudatin dhugaa waaqayyo jechuudha. Mudannoon kun mudannoo biyya kiyya keessatti na mudate dhugaa dubbachuufi jechuun baay'ee ulfaata biyya ormaa kana keessatti akka kiyya mudannoo qabadhee hin beeku garuu dhugaa dubbachuufi mudannoo kana dubbachuu hin barbaadu dhugaa waaqayyo. Namaaf garuu sobas dhugaas fakkaata mudannoo akka malee na mudate. Kanaafi mudannoo kiyya mudannoo cimaadha. Gaafa isa yaadadhee galata waaqayyo dhugaa dubbachuu gaafa isa yaadadhee keessi kiyya baay'ee intini na jedha garuu immoo waaqayyo beekadha keessa na dabarsi yeroo kana isaa kanaan maqaan isaa yaa ulfaatu. Mudannoo kiyya mudannoo ajaa'ibaatis ajaa'ibas osoo hin taane jechuun kan namni irraa baratu jechuudha. Mudannoo kiyya tokkoffaa nama obsa qabu deebisee immoo nama jira miti ijoollee baay'een ikkoo baay'ee mudannoo waan akkanaa kana yeroo namni hin mudatu dafanii kan waan biraatti galan hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jechuun bakka yeroo baay'ee namoonni baay'een yeroo haraa baay'ee heerumanirree maaliif heerumte akkas godhaniin waan akkanaa na mudate waan an godhu dhabee akkas ta'e jedhama miti. Dhugaa waaqayyo mudannoon kiyya anachiinirree na ga'u garuu bakka yoo obsa qabaatanii kadhattanii yoo jiraatanii wayya kana irratti yoo jechuudha. Bakka gara biyyaa galuu fi yeroo sanii barree harkaa isin qabu dhugaa dubbachuuf waggaa 2 waggaa san keessatti interneerra hin qabu jechuudha. Silkiirra hin qabu jechuudha. Kanaaf mudannoo kiyya faayidoon guyyaa tokko garuu nan dubbadhatti fakkaata yoo nas keessa ba'e akkasuma gara biyya koongalee biyya kana keessa ba'e mudannoo sanarree kanan dubbadhu ta'a. Mudannoo suni jechuun namaaf irree barumsa ta'a. Namni kana caala rakkate hin jiraachuu danda'a. Namni kana caala goddaame jiraachuu danda'a. Waan hundaaf waaqayyo immoo keessa na baase kun nama arraana godhee nama silkii qabaturre na godhee galata waaqayyo jedha. Kanaaf akkasiidha. Nama kayyaa gola ormaayaa. Kute. Okay. Gaafii torbaffaan gara biyya kee galuuf karoora waggaa meeqaa qabdaa jette? Gara biyya koo galuufi karoora sini garuu waggaa tokko natti fakkaata. I don't know. Waggaa tokko wayin waggaa 2 waan akkasii biyya kana keessa das nama jette tokko faa biyyi kun dhugaa dubbachuufi baay'ee das nama jetti baay'ee namatti tolti. Haalli shibbee dhugaa dubbachuufi baay'ee das nama jedha. Baay'ee akkasumallee I don't know beeku. Namni keessa isaa baay'ee jechuudha. Baay'ee das nama jira jechuudha. Kanaaf waggaa 2 wayii waggaa tokko sitan karoorsa waaqayyo beeku garuu beeku dhugaa dubbachuuf hin karoorsi nama wanaani. Gaafii 8 gara fuula duraatti maal hojjechuu karoora qabdaa? Anaan jetti gaafii bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf gara fuula duraatti maal hojjechuu barbaada seetanii? Karoorri kiyya garuu biyyuma kana taa'ee nama beeku baay'ee nama jedhudha. Karoora koo hojii waan akkasii irratti hin karoorsine garuu bakka yeroo galee nama wangeela hojjetu naa godhu nama akkasiiti malee karoorri sin jira garuu hojiin hin jira. Hojii dhuunfaa mataa kootee hin jira miti. Garuu karoorri kiyya kana jechuudha. Karoorri keessi deebiin itti fakkaata. Nama akkasii naa godhu waaqayyo cimsina dhaabsi jechuun jaaladha. Okay, gaafii 8 gara fuula duraatti maal hojjechuuf karoora qabdaa? Okay, isaan dubbisan jira. Gaafii 9 jira jechuudha. Garuu ulfaata. Maalidha gaafiin akkana ulfaata? Gaafii. Gaafii 9 barnoota meeqaa barattee naan jette garuu maan jedhu miti nan dubbisa irratti garuu beeku hanga kutaa 10 baradhee sobee nan qootee hanga kutaa 5 bicha baradhee kutaa barnoonni kee dhugaa dubbachuu nama ajaa'ibu
dhaabbataa hin qabu garuu xinnummaa sammuutti waan qabattu malee dhaabbataa hin qabu addaan kutaan dhaaba kutaa shanuyyuu hin xumurre jechuudha dhugaa dubbachuu fi walakkaadhaan gahee dhiise kutaa shanii xumurre gaafa galee xumurre jechuudha achumatti dhaabee dhufe simistera tokko baradheen kutaa shanii simistera lammaffaa irratti addaan kute jechuudha gara gaa'ilaatti seene jechuudha akkasiidha. Gaafi kurnafaanii gaafa gara biyyaa galtu YouTube kee irratti maal hojjechuu karoora qabdan jettee dhugaa dubbachuu ijoollee baay'ee gara biyyaa galan jechuudha. YouTube hin dhaabu biyyuma keessa taa'aniitu warri jalqabanii dhiisanii jiru. Kinoo ani osoo hin galanii biyyuma kanatti YouTube dhiisee jira. Waaqayyo immoo irratti na jabeessu yeroo baay'ee faarfannaa irratti gallakkisa YouTube irra dhiisee jira. Kanaaf yoon galee karoora irratti hojjechuudhaa fi karoora guddaa qaba garuu dhugaa dubbachuu fi hin beeku waaqayyo wajjin nama akkasii na godhu karoorri kiyya bakka irratti galee irratti hojjedha. Irra caalaa ijoolleen garuu biyya arabaatti dhugaa dubbachuu fi simtoonni taananii kan YouTube'n dhamaa guddatu haalli simtoonni taananii garuu immoo kan biyyaatti sillaalama haydoon hin beeku. Yeroo dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko gurguruurree na jechisiisa yeroo tokko immoo bakka hin jiramti waan akkasiiti. Kanaaf karoorri koo irratti galeen hojjedhan jira garuu karoora irratti hin baafnamuuna. Laala biraankii irratti hojjedha abbaa manaa kiyya biraankii irratti godha. Hin beeku karoora irratti hin baafnu amma moonni ani faarfannaa irratti gadakkisaa jira siin jedha. Ofii kiyya garuu faarfannaa nan qabaa nan gallakkisa yeroo tokkoof irratti nama akkasii na godhu bakka hin beeku garuu akkas jedhee yaada. Hin beeku waaqayyo beeku waan hundaafuu. Gaafii meeqaffaa jira? Gaafii 11ffaa amantiin kee maalidha jettee? Dhugaa dubbachuu fi amantii kiyya kana namoonni baay'een na gaafachaa ture jechuudha erga YouTube kiyya irratti jechuun erga YouTube kiyya irratti waan kana gallakkisuu qabee namni na gaafachuu dhiisee malee amantiin kee maali naan jedhu amantiin kiyya kiristaanaa yookiin beekte jechuudha. Akkasii ani kiristaanadha galata waaqayyoo akkasumallee gaafii kana duras YouTube koorratti akkas na gaafatamee deebisee hin jiranitti fakkaatan beeku. Ijoollee baay'een garuu amantii beentee fakkaatu maal akkas waan akkasii na mudateetis hin jira garuu amantiin koo amantii beentee galata waaqayyoo isin jiru jechuun jaaladha. Fuula duraatti immoo nama wangeela labsee waaqayyoof jiraatu na godhu isin jechuun jaaladha. Kanaaf akkasiidha. Waan hundaafuu waaqayyo hin beeka waaqayyo hin danda'a galata waaqayyoo isatu na gargaare dhugaa dubbachuu fi isatu asiin naga isatu isaa kana naaf kenne nama itti jiraatuuf jechuudha. Dhiifamas hin jechuun jaaladha akkasii yaa uummata qashtii waaqayyo nagaan beekneetu nu galchuu nama akkasii nama bakka hin jiramiti keessatti hojjetu nu haa godhu isin jechuun jaaladha. Waaqayyo immoo nu wajjin haa ta'u. Kanaafi dhumarratti maatiin jechuun jaaladha. Laayikii godhaa nu jajjabeessai waliin jiniin taanii hojjenna. Isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma waan gaarii hojjenne gaarummaa mana keenyatti gala. Har'a fooloodhaa jennee laayikiidhaa jennee nuti garuu waan baay'ee hojjechaa wali dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kuni nuuf faayidaa hin qabu. Nuuf jechuun faayidaa hin qaba. Birrii irraa arganna waan hundeettineena garuu immoo dhaloota boru dhufuuf maalidha? Ijoollee baay'een TikTok irraa wal arrabsaa waan akkasii kan jedhanii yeroo baay'ee rakkisa jechuudha. Akkasii kana baay'ee hin filadhu jechuudha ofii kootiif. Boruu dhaloonni maal irraa barata? Barumsa akkamii irraa barata? Isa kana waan akkasii yaaduu qabna. Akkasiidha. Isa dhaloonni irraa baratu waan akkasii hojjenne jechuun anarraa haasaa oolu kana anarra dubbachaa oolu kana koo dhugaa dubbachuuf namni nu laaluu dide jennee miti irra caala waan adda addaa kan YouTube keenya irratti maxxansine. Har'a osoo hin taane hin badu YouTube keenya kun. Dhaloonni keenya dhaloonni itti darbee dhaloonni irraa ala jechuudha. Fakkeenyaaf qubee afaan Oromoo koo nuti baranne miti
tokko lama inni abbaa caadaa illee barannee dhufne miti. Dhaloonnis akkasumatti barachaa dhufa waan ta'eef kunis yuutuubiin kun ara namni ilaalu namni akkasum godhu yoo jenne namni ilaala. Dhaloonni irraa baratu dhumarratti maal irraa barata dhaloonni? Maal irraa barata dhugaa dubbachuuf kanaaf waan gaarii irratti hojjennu walaa jabeessinu waan xiqqoo yoo hojjettee ilaaluu saalaalamuudhaan suusi waan xiqqoo hojjedhuuti boqodhuuf hojjete jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Siyyoo singadisiisee natti hin qabamina dhiifama siin jechuun jaalladha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf laayik sheer godha jajjabeessaa wajjin hin taa'e waan barumsaa qabu yoo hojjenne nuuf wayyanuuf siin jechuun jaalladha dhiifama warra